Vaayirasiin koroonaa addunyaaf yaachisaa ta'aa dhufeera. Itiyoophiyaattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii saffisaan dabalaa jira. Lammileen Itiyoophiyaa biyya ambaa jiraatanis lammilee biyya keessa jiraniif deeggarsa meeshaaf maallaqaa taasisaa jiru. Lammileen Itiyoophiyaa Kanaadaa jiraatan lammilee biyya keessaatiif deeggarsa taasisaa jiraachuu Kanaadaatti Ambaasaaddar Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Naasisee Caalii himaniiru. Dhuguma lammileen keenya as jiranii yaaddoon isaanii biyya jira baay'inaan hundumtuu wantas jiruuf yaada miti asii akkuma sila jedhee Economiin isaanis guddaadha. Health facilitiin isaanis baay'ee kan guddate waan ta'eef gargaarsa adda addaa argateera maayin communitiin as jiru hunda. So wanta kana ta'eef yaaddoon isaanii baay'een isaanii biyya jira akkam ta'a lammiin keenya biyya jiru isa jedhu egaa walgahii adda addaan kan community adda addaa wajjin godheen kan hin dhaga'u gisee baay'ee yaaddoon isaanii akka biyya jirudha. Kanumaafuu egaa karaa adda addaatiin gargaarsa adda addaa gochaa turaniiru ammas gochaa jiru. Karaa keenyaan egaa embaasiin kan godhe maayinni gargaarsa karaa adda addaa godhamaa jiru kana walitti qindaa'ee akka centrally dhufee egaa karaa mootummaa gargaarsi lammilee keenya biyya jiran hundaa bira ga'uuf egaa carraaqqii gooneen amma yoonaa egaa miliyoona 10,000 ol sassaabamee jira diyaasporaa as jirurra. Abbootii qabeenya biizinasaa Itoophiyaatti investii godhan irraa immoo miliyoona 9 kan ta'u amma yoonaa sassaabamee jira jechuudha. Kun egaa amma yoonaa sassaabamee kan galii ta'ee jiru. Ammas garuu carraaqqiin kun egaa itti fufee jira. Vaayirasii koronaa ittisuu walqabatees muuxannoo Kanaadaan qabdu barreeffamaan ministeera dhimma alaaf ergineerra uummanni Kanaadaa qajeelfama mootummaan baasu sirnaan hojiirra oolchaa jedhan. Muuxannoon egaa wanta adda addaa barachuu hin dandeenya biyyoota adda addaarraa garuu muuxannoon iddoo hundumaarraa iyyuu argame dhufees immoo biyya keessatti implementii ta'aa jechuu miti. Wanta asii tarkaanfii asii fudhatanii nuyi akka embaasii koompaayilii goonee karaa ministeerii dhimma alaatti ergineerra nuyi. Maaliif achi keessaa kan fudhachuu dandeenyu kan irraa barachuu dandeenyu maayinni kan jedhu akka ilaalame egaa kan fudhatama qabu akka fudhatamuuf. Garuu akka as jedhe maallaqas baay'ee guddaatti ramadanii teeknooloojiidhaanis baay'ee guddataniiru. Akkasumaan immoo teeknooloojiin guddachuu qofatu hin ta'in immoo health facilitiin isaanis baay'ee cimaadhaas. Garuu maal barachuu dandeenya? Labsiilee adda addaa gaafa baafnu for example nuyis egaa labsiilee adda addaa baafnerraa walirraa fageenya keenya akka eenyu akka harka dhiqannu wanta adda addaa egaa labsinee jirra. Isa egaa sirriitti implementii gochuudhaan kan I think nu fayyadu. Uummanni ammas egaa iddoo baay'ee irratti walirraa fageenya isaa eegee kan hojii isaas hojjetu walirraa fageenya isaa eegeeti. Hariiroon biyyoonni lamaan waliin qabanis gama maraan cimaa dhufu Ambaasaaddar Naasiseen ibsaniiru. Hariiroon biyyoota lamaanii egaa amma sadarkaa baay'ee gaariirra jira. Akkuma beektan egaa ji'oota 3 dura Prime Ministeriin Kanaadaa karaa Itoophiyaa dhufanii egaa daawwii gaggeessanii jiru. Achirrattis egaa Prime Ministerii wajjinis kabajamoo Prime Ministerii keenya wajjinis kabajamoo Pireezidantii wajjinis akkasumas ministeerota adda addaa waliin egaa walgahii adda addaa gaggeessaniiru. So kun walitti dhufeenya biyyoota lamaan kan baay'ee kan cimsedha. Dhimma ijaarsa haaromsaa guddicha Itiyoophiyaatiin walqabatees mootummaa Kanaadaafis ta'e biyyoota biroof ejjennoon Itoophiyaa maal akka ta'e ibsaa jirra jedhan. Global Water Institute as jiru waliin taane standing Itoophiyaa maayinni kan jedhugaa community as jiran international community as jiran inni barsiisuuf egaa tattaaffii adda addaa gochaa jirra. Kanumaanis immoo professionaalota adda addaa lammiilee Itoophiyaa kan ta'an professionaalota adda addaa walitti qabnee wanta kanarratti akka bal'inaan hojjechaa jirra. Ammas immoo COVID-19 kanaan cufamee yoo ta'es wanti hunduu walga'iinis hin jiru yoo ta'es
onlaayiniidhaan immoo walgahii gaggeessuudhaan ammas eessarraa akka jirruu fi Itoophiyaan maal akka jettu egaa uummatas jiraniifis international community as jiraniifis egaa barsiisuuf tattaaffii guddaa gochaa jirra. Lammileen Itoophiyaas vaayirasicharraa akka of eeggatan dhaamaniiru. Koroonaa vaayirasiin kun uummata egaa akkuma biyyoota adda addaa irratti ilaallee biyya keenyattis egaa balaa guddaa hin geessisa jedheen sodaadha. Kanaafuu egaa uummanni akka sirriitti egaa of eegu akka walirraa fageenya isaanii eeganii egaa of eeganii uummata isaanii eegan biyya isaanii eeganiif egaa adaraa jechuun barbaada.